Yoo yaashama akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyo bakka jirtu hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Hordoftoota keenya jaallatamoo viidiyoo kana yeroo eegaltan mallattoo laayikii tuquu hin dagatina. Akkasumas illee dhuma irratti yoo ergaa kana jaallatanii komentii irratti yaada keessan barreessaatii hiriyoota keessaniif sheer gochuun. Phexros garuu deebisee fi kennaan waaqayyoo horiidhaan hin bitama jetteen waan yaaddeef horiin keessii wajjin haa badu. Hojii Ergamootaa boqonnaa 8:20. Gastaawusii yookaan iddoo mana keessummootaa, michoota waldaa yookaan paartinarshiipii, akkasumas prophetic time yeroo itti raajii raajan kitaaba qulqulluu keessatti maal akka jedhu dhugaadhumaan immoo ni jiraata. Har'a dargaggoonni hedduun yeroo ammaa gaaffii guddaa keessa jiru. Kana jechuun haala walxaxaa keessa jiru jechuudha. Waldaa keessa wantoonni haaraan mul'achaa jiru. Kanneen akka guest house service, partnership service, prophetic time. Gaaffii guddaan tokko jira. Kun dhugumaan waaqa irraa moo namoonni ofii isaaniitii uumaniiti? Har'a miira osoo hin taane, aadaas osoo hin taane garuu dhugaa macaafa qulqulluu tokko irratti hundaa'e ilaalla. Yaanni garaa kee waaqayyo duratti qajeelaa waan hin ta'iniif ati dubbii kana keessaa hin qabdu. Qoodas hin qabdu. Hojii Ergamootaa boqonnaa 8:21. Tokkoffaanii guest house service waan jedhamu yookaan bakka keessummoonni iddoo ciisichaa qabatanitti tajaajila isaaniif kennu. Bakka hedduutti namoonni jecha akkas jedhu fayyadamu. Yoo fayyina barbaadde guest house keessa turuu qabda. Achitti malee humni waaqaa si hin tuqu. Garuu gaaffii guddaanas jiru. Yesus waan akkanaa godhee beeka? Lakki matumaayyuu. Yesus nama bakka kamittiyyuu ni fayyisa. Namoota mana keessattis ni fayyisa. Eeyyee macaafni qulqulluun simannaa ni barsiisa. Garuu sirna addaa ittiin humna waaqaa argamu hin jedhu. Balaan isaa namoota to'achuudha. Waaqatti osoo hin taane namatti hirkachuudha. Akkasumas hafuura sobaa shaakaluudha. Xumura irratti simannaan eeyyee akka macaafa qulqulluutti sirriidha. Sirni simannaa garuu hin jiru. Mata dureen inni kan biraan paartinarshiipii yookaan tajaajila warra michoota ta'aniif kennamu. Kennaan kun gaariidha. Garuu kitaabni qulqulluun ni deeggaraa kan jedhuuf. Garuu har'aa na waliin paartinarii ta'ii jireenyi kee ni jijjiiramaa, ija facaasii milkaa'ina argattaa kan jedhan baay'eedha. Kun akka macaafa qulqulluutti rakkoo qaba. Sababiin isaas humni waaqayyoo hin bitamu. Hojii Ergamootaa boqonnaa 8:20 irratti akkas jedha. Phexros garuu deebisee fi kennaan waaqayyoo horiidhaan hin bitama jettee waan yaaddeef horiin keessi wajjin haa baduu ittiin jedhe. Kanaafiyyuu kennaan waaqaa maallaqaan bitachuu hin dandeessu. Kennaan dhugaan fedhii irraa dhufa. Dirqama miti, daldalas miti. Balaan tajaajilli kun qabu namoota gowwoomsuu of keessaa qabata. Amantii gara maallaqaatti jijjiiruu ni hammata. Xumura irratti kennaan akka macaafa qulqulluutti sirriidha. Maallaqa kennii milkaa'ii wanti jedhu garuu akka macaafa qulqulluutti sirrii miti. Prophetic time yookaan yeroo raajiitti raajamuu isa jedhamu. Eeyyee yeroo hundumaayyuu waaqayyoo raajii erguu ni danda'a. Tajaajilli akkasii ni jiraata. Garuu har'a yeroon kee ammaa ji'aan kun si jijjiiraa kana godhi kan jedhan. Garuu kun yoo ta'uudhaa baate, yeroon isa amma yoo ta'uudhaa baate, jijjiiramni isa amma yoo ta'uudhaa baate maaltu ta'uudhaaf deema? Macaafni qulqulluun akkas jedha. Raajiin tokko maqaa waaqayyootiin erga dubbatee booddee dubbichi yoo raawwatamu yookiis dhugaa ta'uudhaa baatee dubbichi isa waaqayyoo hin dubbatinidha. Raajichi kana ta'innaadhaan waan dubbateef isa hin sodaatinaa. Wanti raajiin dubbatee yoo hin raawwatamin hafee raajiin kun waaqa biraati miti jechuudha. Balaan tajaajila akkasii qabu abdii sobaa namaaf kennu, namoota raajota irratti hirkachiisuu, amantiin namoota akka dadhabu gochuudha. Wanti nuti asirratti barannu yeroon waaqaa ni jiraata. Garuu sirni yookaan prophetic timing wanti jedhu eeggannoo akka barbaadudha. Xumura irratti
Kan ifa ta'uu qabu Waaqayyo ni jiraata. Hafuurri qulqulluun ni hojjeta. Dinqiin ni jiraata. Garuu sirna namootaa keessa miti, dhiibbaa keessas miti, daldala keessas miti. Bu'aa irratti kan hundaa'e miti. Amantii dhugaan Waaqa wajjin hariiroo qabaachuudha. Yesuusitti amanuu dhugaa keessas jiraachuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 irratti akkas jedha. Dhugicha hin hubattu, dhugichis birmaduu isin hin baasaa jedhe. Namni kamiyyuu harka isaa isinirra kaa'uu hin ta'in yookaan hin yaalin. Nuti isa caalle jechuudhaan namootatti kan taphatan keessa waan jiraniif dirree keessaa jiru namoonni baay'een. Kanaaf jecha of eeggadhaa yookaan jireenyi isinitti kennamee tapha yookaan qoosaa miti iddoo hundaatti namni kamiyyuu isin quunnamuu hin taa'in kan jedhu caafamee ni jiraata. Raajonni sobaa jireenya akka tapha kubbaa miillaatti fakkeessu. Nuti isin caallee jedhu. Garuu nuti tapha keessa waan hin jirreef dirree keessa hin jiru. Of eeggadhaa. Jireenyi isinitti kennamee tapha miti. Eenyuun waliin hariiroo qabdu. Eenyutu isin tajaajila. Eenyutu harka isaa isinirra kaa'a. Eenyutu isin gorsa. Dubbii dhugaa kanaa baradhaa. Wantoota addunyaa kanaa milkaa'inaa fi kufaatii irratti baay'ee hin xiyyeeffatinaa. Of eeggadhaa. Jireenyi of eeggannoo guddaa gaafata. Karaa deeman waan dhageessan waan argitan hunda of keessatti eeggadhaa. Karaan kun karaa badiisaati. Barattoota qabdu. Barattoota firii isaanii irraa beektan qabdu. Namoota isin gorsan qabdu. Gorsa hafuura waldaa keessanii dhaggeeffadhaa. Karaa hundatti argamuu hin ta'in. Iddoo hundatti nama kamiyyuu isin quunnamuu yookaan isin argachuudhaaf carraa hin argatin. Xiimotewos jaarsolii irraa harka kaayamuu simannaa filate. Sirni akkas jedhu ni jiraata. Namni kamiyyuu harka isaa isin irra kaa'ee namni kamiyyuu harka isaa isin irra akka kaa'uuf hin eeyyaminaa. Yoo bakka ga'uu barbaaddan hin bittinnaa'inaa. Dubbii dhugaa isa kan jireenyaa baradhaa. Akkuma Yesuus jedhe namoota akka hoolaa uffatanii keessi isaanii immoo yeeyyii ta'an isin balleessuu dhufan irraatii of eeggadhaa. Jechuudhaan kan kana barreesse Dr. Maamushaa Faantaa. Yoo yaashama akkam jirtu nagaaf jaalala Waaqayyo bakka jirtu hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Hordoftoota keenya jaallatamoo viidiyoo kana yeroo eegaltan mallattoo laayikii tuquu hin dagatinaa. Akkasumas illee dhuma irratti yoo ergaa kana jaallatanii komentii irratti yaada keessan barreessaatii yeroo keessaniif share gochuu